Ayyaana Irreechaa qaama sirna gadaa keessaa tokko kan tahee fi uummanni Oromoos barii birraatti malkatti akkasumas waqtii arfaasaatti tullutti bahee kan kabaju. Ayyaanni Irreechaa magaalaa Bishooftuu Hora Harsadee bara 2014 haala miidhagaa fi hawwataa taheen kabajameera. Hirmaattonni miliyoonaan lakkaawamanis ayyaanicha irratti argamuun faayessaniiru. Ayyaanni Irreechaa bara kanaa bifa hawwataa fi miidhagaa taheen kabajamuus hirmaattonni ayyaanichaa dubbataniiru. Bara dheeraadhaaf ofitti qaada'u ofiin boone uffata aadaati hannafa yennatti bareedaan jedhu hojjisiifatee dhufee ayyaana kana kabajuun ofiin boonu obbaruu isaatiif. Bara kana baay'ee nutti toleera, baay'ee gammannee jirra. Kaleessa amma nu akka aanaa kennaatitti siinqee kun amma waliin jiru kana qabannee horaa Finfinnee irrattis ayyaanteeffannee gallee har'as kun haala aadaan haala bareedaadhaan kabajaa jirraaf gammachuu baay'eetu nutti dhaga'ama. Haala ajaa'ibaatiin bara amata waggaa lama dura uffanni aadaa kanatti hedduu miidhagee mul'atu. Bara namayyuu aadaa isaa akka godinaatii fi akka Oromiyaatti wanta calaqqisiisee haala gaariidhaan uffannaa addaa agarsiisaa haala bareedaadhaan gaggeeffamaa jira. Hedduu gammannee warra nagalaa hafallee sheenaa way silaa waggaa dhufu akkuma qabadhee kan dhufu akkanattiin hedduu hawwee bakka imimmaanii jira dhufe akkama ajaa'iba. Baay'inni namaa gammachuu dhibee tokkotu jira, gufuutu jira, lolatu jira, uduun jedhin gammadee adda ta'ee kabaranaa jaarsi duu namni jaartiin dadhabdu uduu manatti namne wanti tokko uduun jiru mirgi keessan hundi eeggamee jira gammadaa irreeffadha jedhanii jenna adda ta'eera kabarana. Kanaan dura TV irraan argaa tureeni carraa hirmaachuun arganneen ture. Har'a garuu qaamaan fi Oromoota baay'ee gidduutti hirmaadheera. Namoota miiliyoonaan lakkaa'aman gidduutti Oromoon baay'inni isaa, aadaan isaa, tokkummaan isaa, jaalalli isaa baay'ee namatti tolaani. As gidduutti argamuu koof carroomtuu ta'uu koo beeku. Gabbisayyoo odaan kallaqii Oromoo jedha. Oromoon gizee irreecha malkaa dhufu akkana jee baranaatiif habara dhufuutis waliin hagayuun jaa. Ayyaana kana irratti uummata Oromoo qofa osoo hin taane sabaa fi sablammoonni biyyattii bal'inaan irratti hirmaachuu hirmaattonni kun ragaa bahu. Kanaaf dhaloonni har'aas duudhaa ayyaana kanaa kunuunsuun dhaloota dhufutti dabarsuu qabus jedhan. Oromoon kamiyyuu aadaa ofii tumsuu dagaagsuudhaaf gahee isaarraa eegamu hundisaayyuu bahuu qaba. Aadaan keenya duraan kuftee kan namaa irratti bashannanaa turre nurratti sirbaa nurratti bashannanaa turan. Har'a immoo uumaa galannaa ga'u hundi keenya wal taanee of taanee aadaa keenya deeffannee ammas immoo caalatti akka dhalootatti darbu ni barsiifna jennee yaadaa jirra. Kana jedhanii harka ol qabannee tokkummaadhaan otoo addaan ba'iin aadaa keenya guddifannee aadaa keenya ibsannan jedha. Finfinnee gubbaarra kaasee gammachuudhaan bakka jala bultii isaa jala bullee qorri nu gubee beelofne orinjoo bakka uummanni Oromoodha nama simata. Ayyaanni kun dhala dhufutti illee fufee dabarsu ijoollee keenya ilmaan xixiqqaa barsiisuun dirqama nurra jira. Gaafa isaan barsiisne seenaan kun babal'achaa deemaree dhibbachaa nufu. Akka seenaan kun babal'atu immoo diinaa iddoo kennuu moti. Tokkummaadhaan wal dhaggeeffannee kaabaaf kibbaa wal qoonni sun tokko taane Oromoon gaafa tokko ta'e namuutti hin dhiyaatu. Oromoon nama irree qabuudha, Oromoon nama beekumsa qabuudha. Kanaafuu gadaa kana ayyaana kana sirna kana itti fufuun ijoollee keenya gaddeebinee duuba barnee xixiqqaa keenya barsiisu. Wanni itti boruuf iftaan qabeenyi dabarsitee laattu biyya keessatti immoo aadaa duudhaa kee dabarsitee ilma keetii ijoollee kee barsiisuun dirqama keeti. Kanaaf nageenyummaan isaa cimeet akkuma bara kanaatitti cimeet itti fufuu qaba. Irreechi jechuun nagaa, irreechi araara, irreechi irree kenna. Irreecha jechuun kan araaraati. Sodaan nageenyaa dhabamee turistiin biyya alaatis dhufee aadaa keenya jiidhaa kana kan orjinaala ta'e kana nurraa daawwachuu qaba.